Afaan isaa sirriitti fayyadamee taanaan isa kamiin bilisoomstuudha gaafiin uummataa. Qabeenyatti akkamittiin fayyadamaa jira? Qabeenya akka ofii barbaadetti moo akka murni aangoo siyaasaa Afrikaa qabutti akka barbaadetti fayyadamaa jira? Eenyutu irratti murteessaa irratti kaas ture amma aangoo kan qabatee jiru Oromootu anatu filatee ofirratti akka inni na bulchu eeyyamee jira. Qabeenya akka na bulcha jedhee isa kana biyya kana keessatti akka adda bilisummaa Oromoo batutti filannoon haqaa bilisa geggeeffamee hin beeku. Filannoon haqaa bilisaa geggeeffame Oromoon immoo fi lammiileen Oromiyaa mirga hiree murteeffannaa mataa isaanii murteeffataniiti akka isaan qaama isaan barbaaduuf mootummaa ofii barbaadaniif itti amananii hoggansa na hogganuu filateera aadaa koo akka inni naa ibsuuf bakka hin jirtu akka inni bakka na buufee erga filannootiin erga hogganateeti isa kamiin kaasaa ture isin. Uummata Oromoo dhattee gaafattee mootummaa na barbaaduun hogganamaa jira jedhee si hime isa kana fakkeenyaaf goleelee Oromiyaa filannoo marsaa jaheeffaa irratti yoo fudhanne tasayyuu federeeshinii jaasaatu caffee Oromiyaa keessayyuu bakka ittiin jira. Isa kana immoo warri aangoo siyaasaa harkaa qabatanii jiran akkatti fakkeenyaaf yaada kaaseera uummanni Oromoo cunqurfameera kottuuti bilisa na baasi jedheera magaafateera an cunqurfameera lafatti kaasee jira. Jalqaba hundeen gaaffii qabsoo bilisummaa Oromoo bilisa na baasi jedheetu hin taane dhiisicha hubateef beeketu uummatichaaf dhaabbatee bilisoomee jalqaba sammuu bilisaadhaan gabbayeeti uummata bilisaan muhuum. Inni kun jechuun jalqaba hiree murteeffannaa uummatootaaf uummataa kan murteessu uummaticha. Haa ta'uti garuu akka inni bilisummaa isaa raggaasifatuuf immoo addi bilisummaa Oromoo ni hojjeta ni ga'oomsa sanaaf dirreen sun akka jiraatu. Fakkeenyaaf keeyyata 39 irratti hiree murteeffannaa fi ofii bulchuu irratti heeyyata 39 ABO'n Itoophiyaa keessa jiraachuudhaafis wabii kootii reetu kan inni kaasee jiru. Uummata Oromoo akkamittiin qabsiisu? Addi bilisummaa Oromoo keeyyata 39 wabii kootiin jedhe. Wabii kootii tun taane federeeshinicha keessa jiraachuuf wabii keenyatti ni kaasanii. Federeeshinicha keessa jiraachuuf nu wabii min. Addi bilisummaa Oromoo keeyyata 39 jiraates jiraachuu baates inni kan inni ta'u numaayyuu yoo federeeshinii kana keessatti dimokiraasiin sirnaa jiraate keeyyata 39 akka hubannoo keenyaaf akka hiree murteeffannaa mafottoo kutu seeru kana fakkeenyaaf uummata bal'aa biyyattii keessatti lafee isaa cabsee dhiiga isaa dhangalaasee geekoo baadheera jedhee sana fottoksuun uummata Oromoo fayyadamoo ABO fayyadamee kaasuu dandeenya. Keeyyata 39 jiraachuun wabii lammiilee biyya kanaati. Haa ta'uti garuu adda bilisummaa Oromoo eegumsa addaatii godha. Isa kana keeyyata 39 jiraates jiraachuu baates biyyoonni adda addaa uumamaniiru gaanfa Afrikaa keessatti kun ifaa lafa waan jirudha. Haa ta'uti garuu hawaasa lakkoofsa xiqqaa qabu malee kan danuu qabu akka uummata Oromoo qabeenya guddaa qabu aadaa guddaa qabuu fi biyyattii kana lafeetiin ijaaree miti yeroo baay'ee kana irratti deebiin keessa maal? Federeeshiniin sirnaa yoo jiraate maajoritiin biyya kana keessatti Oromoodha. Inni kun deebii gabaabaadha. Deebiin uummata Oromoo garuu foxoquutiin deebi'emamoo dibaabee Itoophiyaa jedhamtu jalatti sirriitti gaaffiin isaa yoo deebi'edha kan inni deebi'uu danda'u. Foxoquutiin taane hiree isaa murteeffachuudha. Eenyutu foxoqsa? Hiree murteeffatee lammiilee obboloota koo warreen kaan wajjin naannolee warreen kaan waliin jiraachuun barbaade yoo jedhe yoo. Inni kun mirga Oromoo ofiisaa filatudha. Nuti qabsoo bilisummaa Oromoo kan gaggeessinu hanga uummata Oromoo hiree isaa murteeffachuutu hanga bilisummaa isaatti gaggeessina. Isa kana immoo Oromoon ani barbaadee bilisa ta'ee biyya walabaaf bilisa ta'e nan jiraadha.